lamaan amma yeroo kana. Waraana isaanii kenna. Jiraata aanaa barbaree ganda sirrimaa Dumaal zoonii sirrimaa keessa jiraadha. Hojiin kiyya qotee bulaa ta'ullee jaarsa gandaati, jaarsa biyyaati, jaarsa umrii ganna 70 jechaadha. Sanii wayita jiru guyyaa har'aa sa'aatii 7 irratti iddoo mana kiyyaa lafa Heempoo jedhamtu irratti dhufee ana ka'uuduu asalaatu jaakkeeta baafatee salaata rabbirra hatti bahee jiru dhufanii namni lama tokko maqaa isaan beeku tokko namni maqaan isaa Mogulbuus jedhamu dhaaba shaqoo keessa kan jiran dhufanii harkumaan rarraasanii na qaban. Maatiin tiyya hunda achitti boottee qabanii achumatti lamiidhaan fuudhanii naan deemanii iddoo Luugoo jedhamtu bakka konsuma isaanii Harargee keessa achitti na fidanii achi na finnaan hojii kee tokko haga dhaaba kana keessa jiraatte waan dalagaa turte shira xaxaa turte waan bulchaa waliin dubbatte himika jedhu narratti kaasanii dhaaba kana ani paartii kana filadhee jira keessa jiraataa ture waan jaarsi achi keessa dalagu dalagee waan nagayaa dalagee badii tokkon dalagne hawaasni kiyyana beekaa biyyi tana beeyti jaarsa nagayaa jedhanii filameet gora dubbadhee gumaa dubbadhee biyya addaan galchee waltajjii irratti du'aayii banee nagayaan banaa'e dura dursitee wayita waltajjii dubbattu hunda waan kennan jammaraan turre dhugaa jirtu lafa kaayinaan jedhanii waan keessanaan wanni dubbadhen jiru waa'ee biyyaa dubbadhee waa'ee nageenyaa dubbadhee jedhee itti hime leengadda Shaashamannee deemtee maal barbaada dhayxe naan jedhanii Shaashamannee inuun dhaynee jedhee deebii itti deebise amma hoo ammoo eessa dhayxe amma galtu kakalee galte kana naan jedhanii kaleessa yoo galu ammoo sirriidha akka aanaa kennatti muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyiin maanguddoo biyyaa nageennaaf maanguddoo Oromoo keessoo kenna mari'annaa nagaa irratti mari'annaa jedhee ganda hundarraayyuu nama 5 waamee jira. Namni 5 waamamnee tokko nu biraa fayyaa dhabee hafee nu namni 4 irratti dhihaannee haala nagayaa achi dubbannee akka baalettuu nama tokkottu argatee Haji Aloo jedhamaa waan nageenyaa mari'annee muummicha ministeeraa kennaaf pirezidantii naannoo kennaa obbo Lammaa Magarsaa wajjin keessoo Oromoo irraa mari'annee nagaa biyya irratti mari'annee galle jedhee yoo an deebi'u itti deebisu kijibdu maasan deemta kalakayaa kadhaan kaane akka shanoo darbatan godhuuf hin deemne waan san mari'ataan turre warra waliin mari'atte tokko lama jedhii himi waytanaan jedhan waan san mari'annee hin beeknu yoo mari'annellee akka mootummatti waraanni gale kun nagayaan nu haa dabalamu waan jennu waan nagayaa dubbannee jirra waan badii tokkoyyuu wani mari'anne hin jiru waan ka'umsa mari'attellee himi waan amma maayyii tanaa ammoo dheengadda achitti isiniin jedhan tarkaanfii fudhatamuu qaba icciitii achitti kaayan san masaraa mootummaa keessatti jarri isin qabsiifte himina jette waan nagaya malee waan tokko nan qabsiifne jennaan dullaa fudhatanii irratti bahanii achirraa qabanii dhiiga kana fidde gara 5 6 10 dhaabatan namni narraa ilaaleen jiru laal asirraa qabee la maaliin isa rukutan dulla eenyummaa keessi rukute kun Mogolbuus tokko maqaa isaa hin beeku garuu fayyadamuun sunna tuqne isaaf tokko kaachi jiruun na rukutaa ture asirra na tuqani as gubbaa na rukutani dugda kana hunda walumaan nagaya harki kunis akkasuma kana hunda eegana irratti hojjetanii homaa himu waan dhabe nafannisa. Haadha waan na gooteef hin booyu Oromoo maraa santu karaa jiraaf booye.
ilma Oromoo maraaf laal jaarsa gannatti dhugaatamaati badiin ala akkana ta'e dhaabatana geeddaru waan biraa qabu. Hundi tafni kun yoo amma saalfii fi yaasuudhaan malee akkanatti kana kuwan faana keessa akkasuma yeroo sadii ka haagana kaaya haada ilma namaatiif mallee anaa jaarsaa kana yeroo sadii haada kaayanii maangurra baasanii itti waytana harkisan dhugaa himtaa jedhanii na teessisan waanni himuun jiru kanuma jedhee ammallee na deebisan. Dhugaa him jedhan dhugaan an qabu kanuma dhaaba kana waliin jiraachuu malee rakkoo takkan qabu badiin geegessini waraana keessan turre hangoon qabu jaarsa biyyaati yeroo sadii kahanni na kaayame kadhatan yeroo afuraffatti wayyaanee geeddaraa turte dhaaba bututtuu kana jaalatta ji'a lama ga'uuf jirra takkaa nutti hin dhufne achi teettee shira xaxxa eega fannifamuun irra sii jiraate eega risaa sandabaadabuun irra sii jiraate eega kana didde kormummaa teetana si kolaafna jettee anaa ganna kana karabbii kiyya ragaa qabu kolaanfamee irraa bahe ilma 30 dhale maal abbaa keetiin kolaaftaa kunooti jedheeni eega fuudhanii 2-3 wayyaaneen nama keenya akka godhaa turte si goona naan jedhanii aggaammi nafa saala kiyyarratti yeroo meeqa godhanii wanni irra dinnagini jiru bakka imbooye amma nagartani yeroo tumamuun boonne yeroo fannifamuun boonne amma keessoo kiyyatti kana dhagayame yeroo Oromoon biyya baatee muummichi ministeeraa Oromoo tahetti wayita Oromoon naxaa baatetti wayita Oromoon akkana taatu wanni naan jammarame kun ammoo nama maraaf wayita karaa jirtu hawaasa na duuba tafe kajarri tun badii akkasii itti deemu jirtuuf boo'e malee tiyyaaf wallahi rabbillee ragaa qaba isiillee ni akka ajabattu tazzabbii laalte namni dhagaan akkana maal naan jette haga na quutu san nan dhukkubnellee booyuu dhiisi waxiin xala akkasitti taa'e ijanuu ragaa qabadhu naan jedhan rabbi waliin na uume ijallee gadi hin qabanne garuu kana booche godina Oromiyaa kee jiru waliin teessoo muummicha ministeeraa guyyaa tokko dura muummicha ministeeraa bira taa'ee akkana ta'uun kiyya sababa saniif akkana ta'utu na booche bakka kana galatoom wani dhagayaa ture oboon simanne haajinii ummatallee simachuusuu dhoowwee ummanni biyyaa ummanni Harargee nuti qabbalee nu teessisee jaarrolee fi waliin dargaggeessa waliin haga ammaa hawaasni sirri marra jiru nutti hin baane wanni gufuutti ta'e haajiin du'uu qabaa wanni jedhamu foormishinii dhagayaa ture yeroo ammatti Oromoon akkas waliin godhuu jedhee dhugaatti hin fudhanne taa'e isima santu tahee naannoo sanii waltajjii jira sirba jira tapha jira bakka na fidan san dargaggeessi gara garaa dhufee achirratti bashannanni guddaan jira namni rareebe hin jiru birumatti haala gammachuutiin ummata sana dhageessisaa debiitiyya haga hawaasni dhagahu dhawaatiyya haga hawaasni achirratti bareessuun keessa isaanii warra isaan geeddaru haa ta'u malee bakka na tumanatti adduma na tuman waraana isaa adii baaloo jedhama jaarsa sanillee haga kiyyammii dhine malee miseensuma dhaaba kanaa ture isallee tuman jechaadha bakka tiyyaan hin geenne tuman adii baaloo jedhama garafamee haadalleen hidhamee na dura haadallee irraa hiikanii garafan jechaadha achi keessatti ammoo nama biyyaa keessaa gandi guutuma jira fakkeenyaaf Muhammad Tajuddin Ahmad Daawud warri achi keessa jiru yeroo akkasna godhan ka argu tokko isaaniitiin haasawa isaanii zoonii luugoo sun guutumatti waltajjiirra jiran guutumatti
garuu isaaniit achi nan finne na hanqisanii armatti narratti shira xaxanii warri waltajjii irratti banamusu warra luugooti. Harargeen bakka bakka ani hin beekne ta dhuftellee ni jirti. Hawaasni dhokatanii jiru Harargeedha. Akkasuma godhaniif illee isaan gammachiisuudha. Isaantu isaan geeddaree kana jechaadha. Bakka manatti ammoo wayitana qaban intalumaan dhalee Kulsumaa Haaji Abdurrahmaan jedhamti. Isitu nu bira jira. Lammata irratti Bilqiisaa Sheehaa jedhamti. Niitii gurbaa kiyya ka bulchaati. Sadaffaa irratti Anabee Ahmad jedhamti. Niitimaa ilma kiyya kan lammaffoo fi warra kanan na bira jira nama sadii na bira jirani. Ani yeroo sanittuu iyyuu wayita isaan na qaban alatti na deemanii bakka haala isaanii waan dur beekuuf abaawoon nama hedduullee as dura wayita ajjeeftu danqaradha ajjeesuun haadan ajjeesuun haalli garmalee sirra dalagamurra xiyyiitiidhaan manuma kee duratti si hadhoof foon kee akka allaattiin alatti hin nyaanne kan jedhu karoora baafadhee sidaajaa kiyyarraa bu'uu didee lama sidaajaa gubbaan na rukutanii namicha na rukute dullaa harka qabee eegaa wal qabneen booda kawaahila ammoo qawwee narratti qoraasee dhawamte adoonaan jedhu na dhayi jedhee deebii adoorratti deebisu ijoolleen tiyya sun abbaa kiyyan du'inii waliin deemnaan jennaan ijoollee kana garmalee hin godhu ijoolleen tun akka malee ta'urra bakka ijoolleen tun hin agarreen na ajjeeftuu jedhee qaxxitaa isaa waliin deemuu danda'ee eega achi geenne waan dura sitti hime san irratti hojjette jechaadha. Hidhannoo afaan gaddeebiftee hidhaarraa gaddeebiftee midhii guutuu akkasitti deebifte. Tokko qawwee dhammee qaba, tokko gommaa qaba jechaadha. Akkasitti qabde millaaqiin irra hin jirtu. Namni jedhan bifatti diimaadha. Dheeraa namaatii qumatii hojjaa qaba. Kaan maqaa isaa beekuu hin dandeenye nama furdaa gurraacha martiin armarraanii gaddeebitu lachuu martii qabdi. Garuu gurraachi suni martiin isaa foohaadha nama gurraacha. Kun ammoo diimaa magaala isaati lachuu nama dhedheeraa maqaan isaa Mogolbus jedhee ka himame alaafii waraana saniitiin naan jedhan akka dhaga'itti. Qaamni isaa waliin hidhatee jiru himsiisaan himne harka dhabdanii jedhanii kana tumurraa fuudhee nama narra dabalee jira. Inumaa adoo ka duraanii akkasin na tumu kabiraa daraan najjabeessuu malee namni narraa furtoo godhan jiru isaan keessa. Achitti dhoowwiti nu iddoo keetti namni narraa dhoowwulleen achi silaan jiru qaama achi jiru san keessa namni narraa ittisuu danda'u kanaa kadhatulleen hin jiru jechaadha. Warra isaan waliin qurxii isaan waliin guutuu bahe nama waltajjii isaatti ti'ee marame nama isaan nyaachisee obaase nama isaan achi qubachiisee waan ta'eef isu warra gammachuu qabu malee warra narraa ittisuu miti. Warri silaa narraa ittisu ka yookaan irra du'u bakka saniin nan agarre jechaadha. Luugoo keessa ganda wadhakkaadha. Luugoo keessa iddoo san boqqolloo jira, boqqolloo midhaan qabdu jira, muuzii jira, gandi gaawaa gamana masee jira. Biiroo gandaatiin qixxetti carii keessatti biiroo irraa diqoo achi fagaattee achi keessa jirti. Iddoo luugoo jedhamti ifa jechaadha. Akkasitti abbaas addaan yaadadhu warruma harargoota ollaa kennaa sanii abbootiin wayituma obruu dhaqanii maqaa obruu saniitii fi muuzilee san addaan baafatu wayita achi dhaqee addaan hin baafatanii obroo ta'an addaan waan hin beekneef garuu ganduma keenya ganda ijoollee ganda harargeeti jechaadha. Obni afattee qubattee achi jalaa duulti jechaadha. Amma duratti nama 11 turte amma ammoo kaleessa adiqqaattuutti dabalamte jedhanii heddumti sii namaan galu.